Ashama daawwattoota keenya kabajamoo jaalatamoo qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha. Ammas qophiin keenya paartiitti aanurratti iddoo irratti dhaabbanneerra kan qabanne dhufne jechuudha. Kanaaf subscribe, like, share godhuudhaan channel keenya kana ol guddisaa akkasuma nuus jajjabeessaa isin jechuu barbaanna. Kanaaf gama qophii keenyaatti gabaabumatti haa dabarru. Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya kan akkuma itti fufetti jira. Akkuma qophii keenya jalqaba jennetti future value of ordinary annuity and present value of ordinary annuity kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. Kanaan dura formulaa garaagaraatiin future value fi present value single sum irratti ilaallee turre jechuudha. Arrammoo waa'ee annuity irratti kan ilaalludha jechuudha. Kanaaf qophii keenya kana wajjin turtii gaarii isin jenna. Like godhuudhaan gama qophii keenyaatti haa dabarru. The first the annuity jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti annuity jechuun maal jechuudha inni jalqaba irratti eegaluu qabna jechuudha. Annuity is a series of uniform payment or receipt occurring at uniform interval over a specified investment time frame with all amount earning compound interest at the same times or at the same rates. Annuity jechuun kaffaltii yookaan receipt or nagaheedhaan kan wal duraa duubaan jechuudha raawwatamudha jechuudha kaffaltiin kun jechuudha. Kana yoo ta'u jechuudha inni kun jechuudha investmentii murtaa'e irratti kan wal fakkaatudha jechuudha. Yeroo wanta tokko irratti invest goonu irratti wal fakkaataa ta'e nuuf dhufa jechuudha. Kana irratti maallaqa keenya kana jechuudha akka dhalaa wal makatee saffisaan akka guddatuuf kan nuuf taasisu annuity jennaan jechuudha. Annuity kun bakka lamatti kan qoodamudha jechuudha. Ordinary annuity and akkasumas ordinary annuity and annuity due kan jennu bakka lamaan kanatti adda qoodama jechuudha. What is ordinary annuity? Ordinary annuity jechuun maal jechuudha ka jedhu irratti ilaallaa jechuudha. There is a series of equal periodic payment is made at the end of each intervals. Inni kun kaffaltiin isaa kaffaltii periodiidhaan hundaa'ee jechuudha. Yeroo nuti irratti qabanne san irratti kan kaffaltiin nuti nuuf kaffalamudha jechuudha. At the end of each intervals tokkoon waggaa dhumaati irratti kan nuuf paymentiin sun kaffalamu ordinary annuity jennaan jechuudha. Inni kun there are equal periodic payment jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Kaffaltii yeroodhaan jechuudha wal qixate kan wal duraa duubaan nuuf raawwatudha jechuudha yookaan nuuf kaffaludha jechuudha. Fakkeenya waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. There is also ammas in this case the last payment does not earn interests. Ordinary annuity irratti wanni beekuu qabnu paymentii yookaan kaffaltii isa dhumaa irratti interestiin hin argamu jechuudha. Hin kennamu jechuudha. Interestii hin qabu jechuudha. Maaliif yeroo dhumaa san nuti maallaqa keenya kaseenii waliin waan fudhannuuf maallaqni dhuma irratti nuuf waliigalatti nuuf kennamu san irratti kan irratti dabalee akkasumatti yeroo san fuunutti interestii hin qabu jechaadha. Kanaaf mee isa kan fakkeenya waliin ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif akkaataa itti interestii inni hin argannetti jechuudha. Imaginary goone ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf future value of ordinary annuity akkamitti akka dhalagama dhumaati irratti in each of end interval or period irratti kaffaltiin akkamitti akka kaffalamu jechuudha. Equal periodic kaffalama jechuudha. Maallaquma jalqabaa sanii waliin qofa fudhataa jechuudha. Asirratti wanni beekuu qabnu ordinary annuity yeroo jedhu each of period jechuudha. Tokkoon isaatiin jechuudha. Tokkoon waggaa irratti kan namaaf paymentii kana nutu achi keessatti walitti qabannudha jechuudha. Isa kaname fakkeenya waliin yeroo ilaallu gabaabumatti imaginary interestiin akkaataa ittiin kaffalamne kan ittiin ilaalluudha jechuudha. Jalqaba irratti formulaa isaatiin dabaluun duratti imagine godhuu qabna jechuudha. Okay, as this timelines akkuma sararii kan irratti argitanitti jalqaba waggaa akkuma kan irratti argitanitti fakkeenya jalqaba irratti maal jedha? If you deposit 100 birr at the end of each year for 3 years. Bakka kanatti ilaala wanni beekuu qabdan yoo namni tokko yookaan namni qarshii 100 jechuudha. At end of each years tokkoon waggaa irratti for 3 years waggaa 3 irratti dhuma isaa yeroo hunda
dhibba ergaa jechuudha. Fakkeenyaaf warra maatii keenyaa ta'u maatiin keenya barattoota waan ta'eef maatiin keenya kun tokkoon keenyaaf waggaa 3 kana tokko isaa irratti dhibbaa kana ni maybe jechuudha. Dhibba yoo kanuuf galchan ta'e in saving account that pay 5% dhala percentage shaniitiin wajjin kaffalame jechuudha. How much will you have at the end of year 3? Hamamta qabnaa jechuudha dhuma waggaa 3 irratti kaffaltiin nuti nuuf kaffalamu jechuudha. Kanaaf asirratti wanni bifa qabdan fakkeenya irratti future value of ordinary annuity ta'uu isaa irratti for each years jechuudha. Tokkoon waggaa irratti. Tokkoon yeroo jedhu asirratti dhuma irratti akka dhala hin arganneef dubbachaa jira jechuudha. Asirratti akkuma jalqabanne in this case there doesn't earn interest jennee ture jechuudha. Kanaaf imagine yoo kanarra jalatti ilaaltan amma to answer these questions from imagines find future value of ordinary or future value of annuity. Isa kana yoo ilaallu shows that line kanarratti yoo ilaaltan jalqaba waggaa 1 2 3 waggaa 3 keessatti jechuudha. Tokkoon isaa irratti jechuudha. Asirratti waggaa 1 irratti dhala meeqa argate jechuudha. Dhala percentaa yookaan dhala 10 argate jechuudha. Dhibba kaawwatee dhibbaa fi 10 tuqaa 2 argate jechuudha. Akkasuma waggaa 2 irrattis dhibbaa fi 5 argate jechuudha. Waggaa 3 irratti garuu dhibbi dhala tokko hin dhalleef. Asirratti akka fakkeenya irratti ilaalla isin jeef asirratti isiniif galuu qaba jechuudha. Wanti irra deddeebi'ee jiru waggaa 3 kana irratti dhala hin arganne jechuudha. Sababiin isaa maaliif yeroo san maatiin keenya akkuma maallaqa kana ergetti nuti waliigala keenya fudhanne jechuudha. Yeroo kana maallaqni waggaa 3 kadhumaa kun dhalaaf hin teenye jechuudha. Akkuma seeneen maallaqa duraati wajjin maallaqa waggaa 2 duraasanii wajjin fudhatame jechuudha. Kun waggaa 3 haa ta'u malee maallaqni waggaa 3 haa ta'u malee dhalli inni nuuf dhale dhala waggaa 2 qofa ta'uu isaa asirratti hubannaa jechuudha. Garuu kan waggaa 3 irratti dhala tokko hin dhalle jechuudha. Kanarratti maal jennee jalqaba irratti as the last payment dhuma irratti kaffaltiin dhalaa hin argamu jedha akkuma ordinary annuity irratti arganitti. Kanaaf future value fuulduraaf waggaa 3 irratti waggaa jalqaba irratti dhibba nuuf ergan dhala nuuf dhaleera akkuma ilaalletti. Akkasuma waggaa 2 irrattis dhala akkasuma nuuf dhale. Garuu waggaa 3 irratti yeroo ga'u akkuma maatiin keenya nuuf ergan jechuudha. Nuti baankii dhaqnee maallaqa san baafanne jechuudha. Maallaqni kun dhalaafillee yeroo takkaaf hin teenye jechuudha. Guyyaa tokkoof osoo hin teenye nuti akkasumatti fudhanne jechuudha. Fageenya guyyaa osoo hin qabaatin jechuudha. Kanaaf yeroo kana waliigala isaa meeqa ta'a waggaa 3 irratti gizee fudhannu maallaqa keenya waliigala 315 tuqaa 25 argannaa jechuudha. Imagine akka gootaniif isiniif himaa jira jechuudha. Formula wajjinis akkaataa itti hojjetamu kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni kun haala kanaan jechuudha. Future value of ordinary annuity jechuun as the end of each period not earned interests dhalli hin argamu jechuudha. Garuu kaffaltii dhuma irratti nuuf kaffalamu ta'uu isaa beekuu qabna jechuudha. Kanaaf formula isaa yoo ilaallu future value of annuity is equals to payment brackets 1 plus I the power of n minus 1 over I or interests. N akkasuma number of years nuuf mul'isa. I garuu akkuma kana dura ilaalletti interest dha jechuudha. Formula kanaan fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha. For using this formula future value of annuity equation the future value of the 100 birr deposit made at end of each years for 3 years at an interest rate of 5% would be for in this formula. Formula kanarra dhaabbannee jechuudha. Kunooti yeroo hojjennu haala kanaan hojjennaa jechuudha. Imagine goonee ilaallee ture akkaataa ittiin namni warri keenya kaffaltiin dhumarraa kan kaffalamne beeksisu jechuudha. Kanaaf ammoo gabaabumatti formulaa kanarratti galchuu dandeenya jechuudha. Dhibbi tokko paymentiin nuuf kennamee jira. Akkasuma dhalli nuuf kennamee jira. 1 plus 0.05 the power of 3 minus 1 over 0.05. Asirratti by the way barattoonni hedduun yeroo calculate gootan jalqaba wanta biraakeetii keessa jiru qofa walirraa hir'isaa waliif hiraati fixa. Erga kana dhibbaan baay'iftanii jechuudha. Akkuma as jalatti argitanitti biraakeetii keessaa wanni biraakeetii keessaa hundi meeqa dhufe jechuudha. 3.1525 dhufe jechuudha. Waliif hir'ee walirraa hir'isnee the power of erga goone qofa 3 tuqaa takka 5 nuuf dhufe jechuudha. Erga kana dhibbaan baay'ifnaa jechuudha. Yeroo kana kan waggaa 3 guutuu isaa
akkuma imagine irra laalletti 315 wal qixa dhufe jechuudha. Asirrattis maal beekuu qabna? As the end of 3 years doesn't have interests. Asirrattis dhala akka hin qabne nu argisiisaa jira jechuudha. Akkasumas mee fakkeenyi biraati wajjinis kan ilaalluta jechuudha. Compute the amount of ordinary annuity of 16 rent of per 100 at 2%. Inni kunis ordinary annuity kun jechuudha dhala jechuudha. Parsantii lamaatiin birrii 100 kanarratti marsaa 16 yookaan yeroo 16 kan ittiin herreegate jechuudha. Kanaaf 100 kanarratti hagam takka harkataa fuula duraaf yeroo marsaa 16 ta'e irratti jechuudha. Kanaaf isa kana akkam goona future value of annuity is equals to per 100 bracket 1 plus 0.02 jechuun parsantii lamaan sanii jechuudha. The power of 16 parsanta number of yearin 16 jechuudha. Renting keenya jechuudha. Renting keenya parsanta 16 ta'uu isaa asirratti nu argisiisaa jira jechuudha. Haaluma formulaati wajjin deemnaa jechuudha. Akkuma formulaa kana jechuudha. Asirratti number of yearin 16 wanni ta'eef kiraa manaa irratti jechuudha. Parsantaa lamaan jechuudha. Dhibbaan akkaataa itti argatu jechuudha. Namni mana kireesse kun jechuudha. Marsaa 16 nama kana kireesse kanaaf nama isaaniif kireesse kana irratti fudhachuu barbaade jechuudha. Dhibbaan baay'isee jechuudha dhalaa waliin. Isa kana yeroo ilaallu jalqaba irratti akkuma jalqaba jennee waan biraaketii keessa jiru xumuruu qabna jechuudha. Wanni biraaketii keessa jiru 1 plus 0.02 the power of 16 minus 1 yeroo walirraa fixnu 0.37278 dhufa. The power of I or 0.02%. Kanaan yeroo waliin baay'ifnu jechuudha. Meeqa dhufa jechuudha? 1,863.93 nuuf dhufa jechuudha. Inni kun kiraa manaa marsaa 16 yeroo fudhatu dhala parsantaa lamaatiin jechuudha. Dhibbaan hisaabamee jechuudha. 1,863 kan itti fudhatu ta'a jechuudha. Garuu dhumarratti asirratti ammas dhumarratti hin arganne jechuudha dhala isaa. Maaliif? Dhumarratti akkuma kanneen dhumarratti jechuudha akkuma inni keessatti baaseen dhalaa wajjin dhala maleedha akkasumatti galchee jechuudha. Akkuma imagine goone sanitti kanaas imagine godhuu dandeenya jechuudha. Karaa ittiin imagine goonuurraan formulaan isaas ni jira jechuudha. Formulaan isaa asuma irratti ilaalatu. Future value of annuity payment the power of 1 plus I payment bracket 1 plus I the power of 0 yennee eegallaa jechuudha. Waggaa jalqabaa irratti jechuudha. Plus akkasuma payment bracket 1 plus I the power of 1 plus payment bracket 1 plus I the power of 2 years. Akkasuma jecha the power of n minus 1 jecha itti fufaa jechuudha. Formulaa isaa kanaan imagine goone akkaataa ittiin kaffaltii dhumarratti hin kaffallee ilaaluu dandeenya jechuudha. Simply karaa kanaan future value ordinary ilaaluu dandeenya jechuudha. Ordinary annuity irratti jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qafinna fi akkasuma discussion har'a isiniif qabanne kanuma fakkaataan mee example kana exercise kana hojjedhaati isinilleen shaakala isin jechuu barbaanna. Kunis isa fakkeenyaa asii olii hojjenneen wal fakkaata garuu semi annually bakka jiru irratti adda waan fakkaatuuf kanas mee try to godha. Akkasumas shaakalli irratti jajjabaadhaa isin jennan akkasuma gaafiilee garaagaraa isiniif dhiyeessina waan ta'eef arraaf qophiin keenya kanuma fakkaata. Qophii biraatti hanga wal agarruutti dhagaatti isin jechuu barbaanna.